Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoonni YouTube channel kootii guyyaa har'aa kanas akkuma beekamu viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhufeetan jira. Viidiyoon an qabadhee isiniif dhufe kun dhimma barnootatti xiyyeeffatu waan ta'eedhaaf barattoota hundumaa bira akka ga'uuf viidiyoo kana like gochuudhaan daawwadhaa. Osoo like hin godhin please hin daawwatina. Akkasumas amma xumuraatti yoo na wajjin turtan waan gaarii waan bareedaa bartu jedheen abdadha. Kanaaf amma xumuraatti na wajjiniin tura. Warri YouTube kana subscribe gootanii maatii hin taane ammoo subscribe gootanii akkasiin maatii taatan isin gaafadha. Yeroo subscribe gootammoo fiillafiitti ishee batanii jirtu tokkodhaan yookiin cuqaasuudhaan ol godhachuudhaan viidiyoon post godhu yookiin viidiyoon upload godhu nama hundumaa dursee kan isin bira ga'u taasifadha. Ol godhadhaan isiniin jedha. Amma yeroo keenya hin balleessinu kallattiidhumaan gara viidiyoo keenya guyyaa irraatti darbina. Mata dureen viidiyoo keenya guyyaa irraa akka kamittiin yoo dubbisne yookiin barataa goobazii ta'uuf akka kamittiin dubbisuutu nu barbaachisa kan jedhu wantoota afur walii wajjiniin ni ilaalla. Kunis gaaffii keessan koomentii irratti isin barreessitan viidiyoon kanaan irra isiniif hojjedhe irratti naaf barreessitan irratti hundaa'etan kanan isiniif hojjedhe karaalee arfan akkaataa dubbisa ittiin dubbisnee ittiin milkaa'uu dandeenyu yookiin barataa cimaa ittiin ta'uu dandeenyu isinitti hima jechuudha. Viidiyoo koo yeroo darbe irraa akkasiin waan guddaa bartan abdiin qaba. Maaliif barataa cimaa ta'uudhaaf maal gochuun akka isin barbaachisu jedhee viidiyoo koo irratti isiniif kaa'etan ture. Warri viidiyoo kana ilaalle descriptionii viidiyoo kanarra isiniif kaa'uu nan danda'a. Garuu chaanaalii koo kana jala seentanii argachuu hin dandeessu. Ammuma deemaa viidiyoo isin darbuu hin qabnedha waan ta'eef viidiyoo sana daawwadhaan isiniin jedha. Egaan barataa cimaa ta'uudhaaf yookiin karoora barataa cimaa ta'uu yookiin fedhii isaa yoo qabaattan viidiyoon kun isin darbuu hin qabu. Kanaaf callisaan yookiin ayyataan na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Giddeetaa yookiin dirqama wanta isin barbaachisudha jechuudha karaaleen arfan dubbisaa kuni. Kanaaf walii wajjin turraa jechuudha. Akkaataa itti dubbiftan keessaa inni tokkoffaa fi inni ijoon jechuudha inni jalqaba. Yeroo hundumaa wanta dubbiftan sana beekuu qabdu jechuunis fakkeenyaaf barataa qophaa'inaa yookiin barataa sadarkaa lammaffaa baratu yoo taatan yookiin barataa gibbii baratus ta'uu dandeessu ta'a. Wanta dubbiftan yeroo hundumaa karoora baasanii dubbisuudha qabdu. Fakkeenyaaf har'a maal dubbisuun qaba jettanii maasii yoo ta'e maasii baayoloojii ta'e baayoloojii malee callistanii akkuma walgaltanii yookiin akkuma kilaasii keessan kilaasii laabrariis ta'uu danda'a kilaasii dhuunfaa keessanis ta'uu danda'a walgaltanii kitaaba argitaniif dubbisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif isin salachaasisuu danda'a takka dubbistanii si jibbisiisuu danda'a karooraan dubbisaa jirtan waan ta'eedhaaf. Kanaaf har'a ana dubbisuun qaba jettanii guyyaa hundumaadhaaf sagantaa baafattu jechuudha. Kan biraan inni lammaffaan jechuudha. Inni itti aanu yeroo dubbistan sana iddoo tasgabbaa yookiin waci biraan jirre. Fakkeenyaaf yoo namni biraan namni isin wajjin dubbisu jiraate malee gibbii yookiin kilaasii keessatti dubbisaa jirtan sana keessaa nama yaada biraa hojjetaa jiru wanta biraa hojjetaa jiru wajjin teessanii dubbisuu hin qabdan jechuudha. Maaliif namni sun sin jeequu danda'a waan ta'eef dhimma mataa isaa isinitti haasa'uu danda'a waan ta'eedhaaf achi gadhiistanii iddoo qofaa keessanii teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Kana yeroo isiniin jedhu maaliif seetanii fakkeenyaaf inni namichi sun yaada mataasaa yookiin hojii mataasaa qabatee jira waan ta'eedhaaf dubbistanii dhiistanii dhimma isin hin qabu jechuudha. Inni yeroo itti toleen dubbata yeroo itti toleen isaa muuziqaa yoo isin irratti banee isin jeequu danda'a jechuudha. Kanaaf isin immoo tenshiniin keessan yeroo sanatti sa'aatii sanatti dubbisuu qofa waan ta'eedhaaf iddoo tasgabbaa iddoo wacin jirratti deemtanii qophaa keessan teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Wayii laabireerii keessa ta'uu danda'a akkuma nama haala jalqabaa isiniin jedhee yookiin immoo kilaasii keessan keessa yeroo ta'es wacarraa fagaattanii teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Irra deddeebitanii xiyyeeffannoodhaan dubbistu waan ta'eedhaaf waci isin hin barbaachisu dubbiin namaa isin hin barbaachisu sa'aatittii sanatti dubbisuu qofadha jechuudha. Sa'aatii biraatti wacuu dandeessu taphachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iddoo qofaa keessan ta'etti teessanii dubbisuu qabdu jechuudha. Inni itti aanu inni kan biraan sadaffaan jechuudha. Inni kun xiqqoo waan bal'aa yaada bal'aadha waan ta'eedhaaf sirriitti na dhaggeeffadha. Yommuu dubbistan sana jechuudha kitaaba keessan fudhattanii yookiin ekstiriimii ta'uu danda'a kitaaba barbaadan jechuudha koomeedii ta'uu danda'a gosa sabjektii sana irratti hundaa'ee wanta adda addaa kitaabota adda addaa jira wanta ta'eedhaaf yommuu fudhattanii dubbistan jechuudha yeroo hundumaa wanta isin dagachuu hin qabne kennaan namaa garagara haa ta'uyyuu malee garuu wanti kun komanii barbaachisaadha. Nootii qabachaa deemuu qabdu jechuudha yeroo dubbistan sanatti. Fakkeenyaaf sabjektoonni yookiin dipaartimentoonni nootii barbaadan hin jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka
barnoota soshaalii fi naachuraalii keessaa immoo kan akka barnoota baayoloojii fi siivikii yeroo hundumaa nootti qabachaa deemuu qabdu jechuudha. Inni kan biraan nootti qabachuu hin barbaachisu jechuu osoo hin taane irra caalaatti warreen akkasii kun nootti qabachaa deemuu isin gaafatu. Warreen akka kaalkuleeshinii qaban immoo fakkeenyaaf akka maatsiidhaa fi fiiziksiin jechuudha. Maatsiin dipaartimentii lamaan isaa keessa jira, naachuraalis soshaalis keessa jira waan ta'eedhaaf lamaan isaatiif hin fayyada. Inni kun immoo yeroo hundumaa solutionii kenne problemii kenname hundumaaf solutionii barbaada yoo deemtan hojjechuu dandeessu yookiin nama cimaa ta'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo dubbistan jechuudha. Fakkeenya kitaabarra jiruun ofii keessanii gilgaala biraas haa ta'u yookiin ofii keessanii uumtanii yeroo hundumaa hojjechuu qabdu, shaakaluu qabdu jechuudha. Nootti qabachuun baay'ee barbaachisaadha barataa cimaa ta'uudhaaf jechuudha. Baay'ee isin fayyada waan ta'eef inni kun isa murteessaa fi isa guddaadha jechuudha. Inni afuraffaanii fi inni xumuraa immoo inni kun wanta isin barbaachisudha. Yeroo dubbistan sana wantoota isin barbaachisan jechuudha. Jireenya keessan yookiin sammuu keessan dammaqsuudhaaf yookiin kakaasuudhaaf miira dubbisuu keessan kan isiniif dabalan jechuudha. Wantoonni isin barbaachisan keessaa inni jalqabaa jechuudha. Akka fedha keessan irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf kanneen shaayii fayyadamtan yookiin shaayii dhuguu kanneen jaallatanu yeroo dubbistan sana halkan isa ta'u yeroo baay'ee garuu barattoota baay'een halkan dubbisu waan ta'eedhaaf yeroo dubbistan sanatti jechuudha shaayii fayyadamaa osoo dubbistanii baay'ee barbaachisaadha. Maaliif kun yeroo hin jedhu maaliif isin barbaachisaa jechuudha. Shaayii dhuguun yeroo hirribni isinitti dhufu jechuudha. Shaayiin sun bulluqaadha waan ta'eedhaaf shaayii sana yeroo fayyadamtan hirriba isinirraa achi dhiiba jechuudha. Inni kun isa jalqabaa jechuudha. Inni kan biraa immoo isin fayyadamtanu fakkeenyaaf barattoonni baay'een yeroo ta'anii dubbisan hirriba hin danda'anu hirribatu qaba jechuudha. Ituma hirribi qabu immoo dubbisuun xiqqoo ishee ulfaachuu danda'a jechuudha. Maaliif fooniin taa'aa jiru malee sammuun isaanii rafeera waan ta'eef yeroo kana immoo maal goosisan fuula keessan irraa yookiin fuula keessan bishaaniidhaan dhiqattu jechuudha. Akka hirribni sun isinirraa badutti jechuudha. Inni kan biraa immoo fakkeenyaaf waan akka qoloo kana fa'aa akaayifaa jechuudha. Jaallattu yoo ta'e fayyadamaa dubbisuu qabdu jechuudha. Kanaaf egaa ani muuxannoon ofii kootii qabu isiniif qoodaa jira. Gorsaadha kun jechuudha. Kanaaf wantoota amma isinitti hime arfan kana yoo fayyadamtanii dubbistan nama cimaa ta'uu dandeessu. Kana immoo hojjedhaa yookiin ofirratti appilaayi godhaati. Maal akka taatan yookiin immoo jijjiirama isin irratti dhufee isin hundi mataa keessanii ofii keessanii arguu dandeessu jechuudha. Kana hundumaa godhaatii of ilaalaa isiniin jedha. Kanaaf viidiyoon koo guyyaa har'aa isiniif qabadhee kana fakkaata jechuudha. Viidiyoowwan koo chaanaalee koo jala jiran hunduma isaa deemaatii daawwadhaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif ulfaadha. YouTube chaanaalee kootii kana sabiskiraayib godhaa. Akkasumas viidiyoon kun akka nama hunda bira gahuuf laayik naa godhaa isiniin jedha. Bye bye.